لين أثيا كمان أربعة جسوت اتحاسا يا جرين يبي وأكون في اتحاسا يا ديركين نجاه شمرنتين نجاني بهذا ديرتين نقوم بقبض مالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لا لا وين أدري أنا ترى كذي في كذا جرابي نام أكثر إيمانه ركون تماني رابطي أكثر دورة تيموتر جوستمو أبدي وين دورة كلا سكين ini lo boleh saja tapi ni kalau main ke balle mal mufatti gurtan muakka male waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jira saibu dia mufatti jirta akka male dubartiin te akkamit inaafun sirriidha dhugaadha oromoo eegataatirraa saba kee eegataatirraa namni kiyya akkamitti gara birii deeman sirriidha tuni garuu rakkoon isaa maalidha jechuudha kamal laalin dubartiin te namoota walla tokko dura namni tokko namummaa isaatiif qofa namni kun qofa maaliif biyyaa bahee wallaalaa jira namni kun hundi isaatu ilaalaa fi hirrillee tokkochi isaa warri biyya faranjii jirullee warri biyya arabaa jirullee takka jedhee wayita biyyaa bahu maallaqa suphaana biyyaa bahe malee jaalala suphaana hin baane dhiira suphaana hin baane dubartii suphaana hin baane hundi isaatiiyyuu eega bakka deemeef ga'een booda jechuudha ka dhiirallee mataa ol dhaabee dubartii soba ka dubartiillee dhiira mataa ol dhaabee tokkoffaa kaayyoon keenya maalii beekuu qabna maaliif biyyaa baate intalli qabdi dhiirri tokko maaliif biyyaa bahe eegas immootiin iyyuu deeganiitu walirratti rakkoo adda addaa uumanii maal uumanii wanna adbaadhee jettu kunillee sirrii dhabeedhaaf haramma gara tokkoon akka biyya jiru kanatti yoo laalu nama dhaltuu faranjii fuudhe tokko ittiin laalu maaliif beeta yeroodhaaf fedhii isaa guuttachuudhaaf garuu akka waliin hin galle sirriitti jiru akka biyyattiin hin galle sirriitti jiru akka biyyattiin hin galchine sirriitti jiru akka isin karaa isin dabarsine sirriitti jiru hin deeggaraan nama sananii maaliif gaafa deemu meeshaa isaa garba isaa fudhatee karaa feena Nawalin kotu gamas lagi tuan itu kita katakan juga. Waktu gadis ada bukan negara ni gadinju, gadinju sana itu ulkan ini mau tu jadi tahun ulkan. Jadi si rakung kaisinta. Berarti dia macam macam lagi rakung manggal, rakung mati tinggal. Anggaru banggali jalan dia tu jadi anggaru. Itu rakung ni rakung mana itu. Tapi amma nunggu. Kucina araba keessa teettee bartu bulunsa barsiiftee abbaa qotileetti goote manetti gaarte maalitti goote har'ammoo dura dura jennee dubartii arabaa jedhu. Namni lama waa balleessu jechuudha parsantii 95 jette Jibriil. Parsantii 95 rakkoo hin qabu. Parsantii 5 qofa namni rakkoo qabu. Amma biyya jirtu koo gabbaatee nama sadii agarte namni sadii sun dubartii biyya arabaa akka bakkan buune kana beekaa. Imshashan nama walitti qabdaniitu hidhaaf cafina jechu barbaadu mallee wajjin dubartiin dhuga ittiin qaban ilaabee dabar rakkoorraa nama itti ergitee yoo rakkoo qabaate gara tokko gochuu qabu akka obboleessa tokkooti akka eegeetii tajaajiluu nama hin ta'in osoo hin ta'in akka nama tokko akka nama biyyaati ammoo kararra hin jirtu kararraa deemi sirriini jettee kaman beekne agarte saniyyuu irraa dhoorguu dandeessa wanni dhaabatteef immoo agootillee ilaalanii garuu dhiirti rakkoo wayitatti man mormatti malee rakkoo sanee jettee hin fudhatu. Waa baay'ee dhugaa dubbatti haa dhufaate hunda hin deeggaraama jechuudha. Sirriidha dubartiin kunuunsa barbaada. Dubartiin jimaa warri jimaa qabuullee dubartiin jimaan qaqqabaa barbaadu ni jedhan. Fuula bareedduu hin qaqqabin yookaan immoo hin kutuun. Kanaafiyyuu harkaa qabdu dhiiftee sabiriitii kumsatti gorortuus atufaa qabdu si harkaa buutu. Rakkoo yoo isinitti himan fudhadhaa. Kana rakkoo dheeratee laaba. Ya ammallee muuduru ammallee wannan da zamu dhiirti takka dhiira takka caalti jecha godhisanii hin qaal garuu Hasan afaanitti si qaba yoo dubbii tokko mee takkatti afaanitti si qaba Hasan maal seete dhiifama naa godhitti deebita
Icciitii biyyaatti jirtu san irra caalaa situ beeka malee icciitii biyyaan ati jirtu sana ani irraa hin beeku fakkeenyaaf. Icciitii biyya kanaallee xiqqoo waan ati sirra beeka malee ati irraa hin beeku sirrii. Gaafa haati faatee ta'ii namnummaan tokko dhiira kenna irratti xiyyeeffannaa godhee rakkoon keessanii fudhadhaa nuun jedhe fudhachuu diduu miti bara. Wanti jiru maa inni beektaa? Nuti rakkoo qabnaa qabna. Nama meeqatu rakkoo kana qaba? Nama muraasa malee nama qulqulluu. Nama meeqa karoorri jireenya harkaa bade nama muraasa malee nama qulqulluu. Nama meeqatu mana ijaazaa jedhama mana bakkee itti recreation jedhanii itti bayanii ittiin itti boqotan ji'a. Nama meeqatu bakka akkasii deema? Nama muraasa malee nama dhibbaa. Ingiliffaan illee jiraata jedhee jedhe. Kanaaf bakka zayitiitti jijjiirra jechuudha baanziidha. Yaa dhugaatii. Creation. Ayo dapat aku jadi Lalu mati akkamitti haasa'an nama golfaaf. Bara Ingiliffaan itti moggaafate ilaalme ogeessa kaameraa jechuudha. Bakka itti boqonnaa itti babbayan jajjaan itti bayantu jira. Bakka itti bashannananii beeyte. Bakka akkasii namni marri deemaa yoo jenne dhibbatti guutumaan guututti hin deemu. Shamarran hundi illee hin deemu. Haa ta'u malee namni tokko ammatti yeroo reefu nama sadii yoo alatti argite sadan san keessaa Oromoo bakka bu'an yookiin uummata shamarran biyya arabaa jirtu bakka bu'anii sirriidha. Haa ta'u atis sadii arga anis sadii arga gara biraatti akkas bakka akkas parsantiin irra caalu magaalaa keessa yoo deddeemtu namoota lammii biraa dubartii lammii biraa kan lammii keenya wajjin dhaabattu osoo hin argine keenya dhiidhamaa ol argita qalammii biraa waliin dhaabattu itti hiitee osoo isiifte si akka faaraatti ilaalama. Maaltu si galchee waan jedha. Kanaaf namni yeroo tokko nuti dubartii rakka dhiibbaa kaayuuf yookiin maqaa balleessuuf yookiin kana jechuuf miti haa gorfamtuudha malee wal gorsina nuu hin fudhanna gorsa kenna waan akkasii warri hojjete hin gorfamna inni fudhanna. Haa ta'u dubartii irra caalatti kan miidhamus garattis kaaf kan mataa lama taatee galtullee dubartii waan ta'eef irra caalatti nu caalaa isaatti miidhama waan ta'eef wanti kun isaaniif gaarii miti ka jennu irraa kaanee malee meeqa bangaaliin karaa irratti gatte namni keenya wal gataa jiru kanatti. Kanaaf hedduu dhiibbaa qabu waan ta'eef jechuu barbaade Hasan kenna. Hasamee yoo dhugaa sitti hime jechuudha dhiifama naa ta'itee afaanis si qaba. Amma biyya faranjii tana keessaan firri kiyyallee hin jira ka biyya faranjii keessa jiran Ameerikaa keessas Kanaadaa keessas bakkuma hundas hiriyyaan Oromummaatti dhiyaanne illee hedduutu jira. Garuu ni gaafadha haala biyya hunda keessa jiraniyyuu walumaan haasa'u. Mee faranjii matana akkuma argine garuu faranjiin durri faranjiin shalleedha jedhan malee akkuma argan faranjii matana ittuma taphatanii ittuma fincaananii akkuma nama dalla jala goree fincaaneetitti itti fincaananii bira lufuu danda'anii faranjii tan hin jiru jechuudha. Agarree dhageenya akka argan harkaan qabanii faranjii tan itti fayyadamanii bira dhufan. Garuu ni'imaan dhiirri keenya shamarran keenya irra wallaalan gizee barbaadan ijaazaa buusanii yoo barbaadan tumanii yoo barbaadan qarshii irraa nyaatanii akkasumatti araaramtee sataalamtee itti deebitee malqitee akkasumatti araaramtee fi sataalamtee fi itti deebitee waliin jiraatti hidhamtee jalatti jechuudha. Meeqamtu viidiyoo kana irraa waraabbatee kama isiin isaa waliin haasofte kama isiin isaa waliin qaaxxe kan viidiyoo kana irraa waraabbatee achi gara naan garagal jedhee isiin sa'aatii sanii jaalala keessa galtee fiqirii keessa galtee waliin akkas taate saba kiyya jechaadhaa fi viidiyoo kana irraa waraabee hanga isiin dhimee isiin biyya arabaa keessa jirtu kan qarshii irraa nyaatu baay'ee jira. Kaddan fofii kan akkana gaxuruutee kushiinaa keessa dhaabattee ajaa miicitee shintireetii miicitee bakka namni bulle bultee bakka namni ciifne ciiftee waan namni nyaanni irraa fi arabaa nyaattee isa horatti jechuudha. Maaliif viidiyoo san ganna dhiisee maqaan kiyya wayii nabadaa eegara waliin taa'e jecha. Ammas taree deebee ulfooftee rabbii biyya kadhe ulfooftee inni mana ciisee kashiishaa dhufu. Ta inni mana ciisee dubartii biraa jaraajjanee fidee mana hojii ergaa birrii takka irraa fudhata lamarraa fudhata haga guyyaa 5 guyyaa 6 torbaan tokkota biraa waliin ciisu isiin ulfooftee ulfa saniin wallahi miidhaa ofii akkana qabataa garaa ofii akkana qabataa ishi jedhaa fooqii arabaa ati argite kana hojjetti. Biyyee nyaatte jechuudha. Inni ofii garuu shiishaa dhugata biraatti waliin ciisa caatii qamaa. Akkasitti hojjettee akkasitti jiraatti.
Gaafasiin achi dhiyaatte asii fuudhee birratti masiin ji'a shanii ji'a hojjette tanaan poroosesii fi hunda xumure darbe haadhaaf abbaa bira. Sabra wajjin asii mangal. Quba hin qabu. Quba hin qabu. Asii haadhaaf abbaa biratti darbee tabira utuu walii kaasa. Gaafasiin achi as dawwaltee jette maallee lubbuun qara duraanii sun ruuhiin qara duraanii sun bishaan naqxee haadha isa dhalte fakkeessee obboleettii fakkeessee itti haasa'e dubartoota ollaa fakkeessee itti haasa'e jechuudha yoo nama bira jira waan akkanaa kanatu jira dhiira keenya biyya kana keessatti akkanatti danfitee kukkutamtee hojjettee Dhugaatiin jechuun sirrii wanni dhugaan bare maal jechuudha Oromoo yoo garaa walii nahanii dhimmaan garaa nama nyaatii jechuudha. Baga nagaan nuti abbaan dhufe namni haare. Egaa duuba maal sitti fakkaatu nama biyya faranjii irraa na gaafatu. Abbaa nama jala jirullee dhaga'uu danda'a. Biyya faranjii keessatti an takkaamee dhageessee biyya faranjii keessatti ebelu akkana godhee ebelu akkana taate ijoon akkana taate wanni akkana jedhamu jiraayyuu hin jiru gara. Wanni hin jirreef maal irra jiraachuu dhabeetii. Jiraachuu dhabeetiin ni jira. Sirriitti jira. Baalagummaa yoo wanni kun baalagummaa taate baalagummaan biyyuma faranjii irra jiraayyuu. Fakullaa deemanii akka fedhan ta'an biyya faranjii jira. Garuu namni kiiloo gubbaa kaa'u hin jiru waan kana. Abbaan fedhe kan itti akka namni keenya biyya namuma keenya bira jirtu wanni kun. Tokkoffaa gaarii malee wal amanuu nama kaleessa warri deemu birallee maal jira bira laachuun tokkoffaa kaayyoo itti manaa baate dagachuu. Kaayyoo itti manaa gadi baate dagachuu. Eegas immootiin iyyuu daangaa malee nama amanuu. Innummaan iyyuu viidiyoo kana maaliif waraabu? Kana godhii maaliif ergi jedhaan? Maaliif barbaadu? Haada keessa nama haada keessa galtuu jennaan nama as jirullee barama viidiyoon akkasii kun yoo kun footoon takkayyuu argamee ta'e hamileen isaa hin cabaalee kan hamilee isaatiin gurgurree rakkoon ga'uu danda'a. Haada itti dhawachuudhaaf maaliif barbaadan? Kana ka godhu moodii nuti dubartiin dhiiratiin na godhe ibbarraa dubbatu. Dhiirri akkamitti gootu beektaa? Viidiyoo irraa waraabbattee viidiyoo irraa ergeetii inni ergiitii inni harkaan gadintaa waan malee tabirii harkaa qaba. Tabirii wata gaazaa bira tokko bilbila isaa lakkoofsan beektii akka tasaatti keessatti agarra. Inni dabarfatti bilbila isiitti irratti gaafa kaan qilleensa irra oolti. Namni olii gad deemu kana rakkoon isaa dubartii takkaan hin ta'an dubartii lama asitti dubartii lama sadi akka yoo jaalatu. Kalau jalan turun di mati turun dulu, di mati itu cuma assalamualaikum. Kesini dah waalaikumsalam. Cuma bala di rumah ninjir, bala sini kami ninjir, asna kami ninjir. Ini karabar bagi dan tabah itu kurang nak karabar bagi tu nak tahu jual biji sini biji. Nagahan. Yo karatina tu, tabah nagahan nagahan tabah jangan tu. Kalau pelingan ni gurawa, pelingan ni pelingan. Yo kalau yo kawatina apa? Yo kawatina turun. Asyik tu ni jual kan. Faranjii jala deemu, gurraacha jala deemu, Afrikaa jala deemu. Isitu waan isii baasutu jiru. Ani illee waan na baasu anatu jiru. Garuu hubachuu hin qabu. Bakka nama tokkooti wanni kun si baasee bakka ilma Oromoo tokkotti bira wanni kun si baasa kan itti yaaddee. Itti yaaddee naa ta'ee jira. Kuma malee wanni si kennan miidha nama kennatti irra miidha jiru gaafa dubbatu jechuun cabnee dubbatu dhugaa kana fudhachuu qabna Oromoon asitti asuma biyyuma faranjii keessatti bariisuun gaarii dhugaa dhiibbeen saantimeetira biyya guddattee biyya wanni maraa guddatu yaadii namaa hundi guddatu keessatti isiin duuban gaarii dhiibbi inni meetira 50 dura deemuutiin jaartii isaa dura deemaa bara. Wallaa Oromoo ta'uu fagoo Tin duban gari harka? Oromoo kami juga sembilan. Kami dura dulu. Jangan menjadi lasa. Ifama Hasan dubbadhee ba'uu barbaada yeroo hin qabu. Ifama guddaa. Yeroo baay'ee Oromoon jechuudha hin dubbannaa waltuffii baay'ee qabna beektanii baay'ina kennaan hin dubbannaa garuu waliin hubannu. Rakkinni kenna isa kanaadha. Yaa ta'u malee
mucoon kun maal rakkattee kana keessa seente namni jedhee gaafate tokko hin jiru. Inni lammaffaan immoo gaafa gaafatan immoo maatii kootu na kennee jette. Erga maatiin kootu hin beekaa jette. Erga maatiin isii beeke maal gootii suura wajjin kaati jedhan namni tokko yaada akkasii kaasa. Yaa ta'u malee warroonni dubartii jechuudha. Ani amma dhiirarraa dubbachuuf miti dubartiirraa dubbachuuf ani dubartiidha. Lafa oolanirra iddee bulantu caalaa jedhan. Kanaa jennaanu nuti dubartiidha. Badii guddaa qaba. Dubartoonni natti illee aartan dhiifama akka ofii kiyyarraa kaasee jechuudha. Dhiiraan ol madaaluu hin qabnu. Dhiiraaf dubartiin tokko miti. Dhiirri tokko biyya barbaade dhiirri tokko ebaluuf fuudhe jechuu hin qabu. Biyya barbaade fuudhee 9-10 fuudhee biyya abbaa isaatiitti ijoollee isaa isaan fudhatee galee niitii fuudhuu ni danda'a jechuudha. Ilmi ebaluu sun akkas ta'ee jedhamee maqaan isaan badu dhiira waan ta'eef. Dubartiin tokko gaafa hiriyyaa godhatteeyyuu bari ilma ebaluu san wajjin baalagataa turte jedhanii jechuudha. Maqaan ishii bada, maqaan maatii ishii bada. Kanaafuu dubartii ishii dhuma rakkoo qaba malee numatu rakkoo qaba malee namni dhiiraa tokko rakkoo hin qabu. Dhiirri tokkoon kunuunsuu didee wanti jenne dhiira zeegaa biraatituun oofu tokko hin jiru. Kuni dhuunfaa keenyatti jechuudha. Dhuunfaa keenyatti wanna of qajeelchinu malee wanta dhiira san ilaallatu hin qabu. Inni wanna kunuunsuu baatu kana kunuunsu baay'eetu jira. Isa dhiisee Oromiyaa keessaa yookaan Itoophiyaa keessaa Abashaa jibbinutti yoo heerumne maal rakkoo qabu? Maaf deemnee saba keenya salphifne, saba Oromoo kana salphifne, maatii keenya salphifne, maaf duudhaa keenya balleessina? Har'a ishii kaa'ee maayini maqaa isaa Baangaalii jettan Baangaalii sanitti yoonan heerume jechuudha. Biyya Ormaa deemee Baangaalii sanitti yoonan heerume ilmoon kiyya boru maal taati? Ilmoo koo balleessu, zarii isaa balleessu, afaan isaa balleessu, duudhaa isaa balleessu ta'a. Isinii galee kana laaluu qabna nuti. Inni biraan immoo jechuudha. Isaa waa'ee dhiirotaa jechuudha. Dhiirri keenya nu kunuunsuu jedhamu irratti dhiirri keenya abbaan manaa kiyya waan kunuunsuu baatu akkana kunuunsuu kan godhu anaadha. Dhiiraaf dubbachaa hin jiru natti hin aarinaa. Kana kunuunsuu akkana kunuunsu kan godhu anaadha. Yoo ani akkuma argee isaan rabsaa yookaan immoo kan biraa irratti ilaalaa deeme inni illee ani maal ta'eeti jedhee kan biraan irratti ilaaluu danda'a. Dubartoota biyya Arabaa immoo Dubaayin keessa dubartoota biyya Arabaa jedhamee kan arrafamaa jirtu akka arrafamtu hin barbaadu. Ani maaliif jennaan xannata takkittii foomuluun xiraa jedhan. Dubartii ishiin kun waan baalagee hojjetteef dubartiin biyya Arabaa arrafamuu qabu. An biyya san keessa hojjettee saba isii gargaaraa jirtu, rakkataa gargaaraa jirtu dubartii biyya Arabaati. So dubartoota biyya Arabaa hunda walitti qabuun hin barbaachisu yoo dhageeffadha. Maaliif jennaan firiidamii hin qabdu dubartiin biyya Arabaa. Maqaan ishee akkanumatti akka laayyootti ilaalamu qabu. OMN kuni wallaahi jaalatan reessuun silaa dalaganii akka fuduu biyya warri biyya Faranjii dubartiin biyya Faranjii akka biyyi fuduu jiraatu sanis jechuudha. Guddina Arabaa keessa akka garrame gamtu. Guddina Arabaa keessa akkasitti baay'ee dubartiin meeqa bar dabaluu fi haawun dagatiisu. Qabsoo Oromoo keessatti garaa jirtu Arabaa. So akkamitti innaa dubartii biyya Arabaan arrabsinaa wantan jedheef qabaani tokkoffaa dubartiin biyya Arabaa dhiigesii gannaqxee hojjetti amma kontiraata ishee geeffattu jechuudha. Deebi'ee immoo an biyya gargaaraa jirtu rakkattoota biyya keenya keessa gargaaraa jirtu isiidha. Ammaatii ishii gargaartu isiidha. Inni dubartii biyya Arabaa hin fuunu jettan immoo jechuudha. Hin fuudhin an biyya barbaadde fuudhi. Garuu dubartii biyya Arabaa hin fuudhu hin jenna. Fuutaniinu ijoollee biyya Arabaati. Rakkina argite, jireenya argite ka isin bushatuu dandeettu dubartii biyya Arabaati. Dubartiin tokko ani mana keenya keessaa badii yoo dalage maatiin koo badii hin dalagne. Maatiin koo qulqulluudha. Akkasuma jechuudha. Dubartoonni biyya Arabaa hundi baalagee miti. Hundi isaaniitu baalagee miti. Isa tokkotu jira baalagee jechuudha ka maqaa isaanii balleesse. Kanaafuu dubartii biyya Arabaas kabaja. Warroonni dhiirotaa immoo dubartii ziqqi gootanii laaltanii tuffataa jirtanii amma asirra dhageeffadhee ture warroota bayan keessa dubartii tuffatanii isin maalidha isin maali? Obboleetti keeti, haadha keeti, haadha manaa keeti, ilmoo keeti. Boru waan ilmoon kee taatu hin beektu, obboleettiin kee waan taatu hin beektu. Fuuldura kan kee eeggatuu qabda. Dubartiin hin kabajamti. Dhiirris hin kabajamu. Dhiirris abbaa keenya jaarsa keenya
obboleessa keenya ilmoo keenya. Kanaa jennaan otuu dubartiin illee ol kabanye otuu nuti ol kabanye kun hundi ga'a. Tokkoffaan immoo jechuun irra dubbatuu dhufe hiriyaa dubartii gadheen akka hiriyaa dubartiin jirtu dhugaa rabbi baalagee jechuudha. Gaafa isheen baangaalii kana jaallattu dubartiin tokko itti dhuftee yookaan hiriyaa qabaatuu dandeessi kana jaaladhe jettee itti muun isiin nafu jechuudha. Nuti dubartoonni hiriyoota hin dhabnu. Hiriyaa keenya sanitti immoo hiriyaa hunda keessaa tokkotti waa qoodatuun kenna nafu. Sinii galee hiriyaa sanitti dhimtee yoo tana suura isii kana gaafa san maal jettiini jaaladhu dhiirri Oromoo baalageedha. Ishiin har'aadha poostii goote kun jechuudha. Dhiirri Oromoo baalageedha. Dhiirri keenya birrii namaan kennu. Dhiirri keenya jaalala namaan kennu. Dhiirri keenya kudhan nurratti jaalata. Dhiirri keenya jaalalaan beeku. Sixootaa nuun bitu. Jetteeni itti ooftee erga isiin kana keessa seentee booddee fiinci xiqqoo argiti yookaan immoo ishii dabartee fi argiti yookaan immoo mucoo kanaa yookaan bakka baangaalii kanaa jettani kanaa dabarsee fi argiti jechuudha. Erga sanii immoo deebitee maal gooti yookaan wallola xiqqoo itti uumama. Viidiyoon ishiillee ka duraan ishiin itti ergite gadi ba'a yookaan paatarnii silkiitu hatama suurri ishiillee gadi ba'a mistirri isii gadi ba'a jechuudha. Wanti akka hiriyaa dubartoota wal ajjeesaa jirtan tokko hin jiru. Wanti akka hiriyaa dubartoota wal salphisaa jiru hin jiru. Nuti dubartiin jechuudha. Icciitii ani kadeessa sitti hime dubartiin. Icciitii ani kadeessa sitti hime baatee himta taana atuu namaa miti dhufa. Dubartiin nuti baalageedha. Yaa dubartoota walaa sattarru wal sattaraa. Har'a gaafa isiin akkas taatu isaan har'a viidiyoo isii yookaan suura isii baastu jechuudha. Gaafa sammaaf irraan dhowwin. Gaafa isheen baangaalii kanatti deemtu lakki obboleettii tiyya sin awwaaxxa'u dhiisi maan jedhini. Kana goote dubartiidha yaa ta'u garuu nutis dhaloota boruutiif fakkeenya ta'uu qabna malee waan hin taane zeegaan taanetti eerumne zarii kenna yeroo cimaa yeroo akkanaa kana yeroo hin taane irra jirra nutuyyuu yeroo kanatti duudhaa kenna zarii kenna balleessuu hin qabnu. Seeraa fi heera ana feene